Sadaasa 11 bara 2023 yashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Otoo oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Bona bunnaa wabe kooti duraan dursaa hangafoota oduu. Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhamtoonni Oromoo hedduun dhukkubaaf saaxilamanii jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessite. Namootni qaroo biyyaa ta'an Oromiyaa keessatti sirna yeroo ammaa aangoo irra jiru bilxiginnaadhaan jireenyi isaanii manneen hidhaa ta'aa kan jiru yoo ta'u, dabni maqaa waraana bilisummaa Oromoo fuuldura qabuun weellistoota Oromoo rakkoo saba isaanii aartiidhaan ibsatan dabalatee namoonni nagaan yeroo kanatti dhugaan jiru saqaaqamuun namoonni jireenyi isaanii mana hidhaa ta'ee jira. Haaluma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee fi gandoota aanichaa dabalatee dargaggootaa fi weellistoota dabalatee shamarran hedduun maqaa obbo deeggartu jedhuun hidhamanii manneen hidhaa aanootaa fi godinootaa keessatti argaman dhukkubootaaf saaxilamuun yaala dhabanii rakkachaa jiraachuu maddeen godina Walloo ibsan. Oromummaa qoftii akka itti ta'uun manneen hidhaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti hidhamanii dararaa ulfaataa kan argaa jiran keessaa haadha ilmaan afurii kan taate Aragaash Muhammed kan daa'ima ganna lamaa waliin waggaa 3 hidhamtee jirtuu fi Aminaat Aliyii dabalatee weellistootni hedduunis hidhamanii haala nyaataa fi qilleessaa irraa kan ka'e dhukkubootaaf saaxilamuun hiraarfamaa jiraachuun beekameera. Akka seera impaayiratiitti namuu sa'aatii 24 keessatti akka isaanii qoratamee seeratti dhiyaachuun adaba isaaf malu fudhachuun osoo irra jiru murni bilxiginnaa garuu seera kana cabsuun murtii seeraa malee hidhanii dararuun yeroo isaanii mana hidhaa keessatti dabarsu. Murni faashistii PP godina Arsii Bahaa aanaa Doddotaa keessatti obboleeyyan 3 badii tokko malee hidhanii jiraachuun beekame. Dabalata isaaf Jaaldaandii Elemoo. Waraanni faashistii PP godina Arsii Bahaa aanaa Doddotaa magaalaa dheeraa keessatti obboleeyyan 3 badii tokko malee qabuun dararaa irratti raawwachaa jiru. Obboleeyyan 3 kun maqaan isaanii Mahammad Karrayyuu yookaan Mahammad Jamaal, Qaasim Jamaalii fi Ahmad Jamaal yoo ta'an roobii darbee Sadaasa 8 bara 2023 magaalaa dheeraa keessatti qabamuun mooraa waraana faashistii PP aanaa Doddotaatti reebamaa jiraachuu himan. Kana malees dargaggoonni Oromoo kun jiraattota aanichaa ganda Koorroo Dagaagaa ta'uu kan himan maddeen maqaa hidhataa waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun jireenya idilee isaaniirraa badii tokko malee qabus dabaluun ibsaniiru. Bahaa Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti saamichaa fi doorsisni karaa waraana goolessaa PP jabaachuu jiraattonni dubbatu. Dabalata qabna. Taateewwan wal fakkaatoon akka guutuu Oromiyaatti yeroo ammaa jabaatee jiru warreen hangafoonni saamichaa, gudeeddii, hidhaa fi ajjechaa yommuu ta'u, dabalataanis weerarri dhukkuba busaa yaaddoo ulfaataa sabichatti uumuun gochoonni kun hunduu walitti furuun sabni qulqulluun dhaabbii fi jireenya dhabee dachee isaa eebbifamtu irratti iraarfamaa jira. Akka kanaanis godina Bahaa Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa gandoota akka Hordaa Ambaltaa fi Qubannaa Ambaltaa keessatti waraanni maafiyaa PP Sadaasa 6 bara 2023 irraa eegalee hawaasa nagaa goolaa kan jiru yoo ta'u, saamicha bifa qindaa'eetiin ifaa fi ifatti maallaqa gatii dadhabbii keenyaa nuuf kaffalaa jechuun inshuraansii fayyaa fakkeessuun maallaqa guuruu fi guutuun keessan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun doorsisanii qarshii tokkoon namoota irraa 200,000 akka guuraa turan beekamee jira. Murni badiif qarree kufaatii irra ga'ee jiru kun ona Leeqaa Dullachaa keessatti dabalataanis hawaasa nagaa manneen hidhaatti galchee baatilee dheeraaf akka iraarsaa jiru kan himan jiraattonni reebicha irratti gaggeessuu bira darbee rakkoolee sababoota qulqullina nyaataa fi kutaa ciisichaa keessatti uumamaa jiruun namoonni hedduun dhukkubaan miidhamanii jiraachuu dubbatu. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessatti waraanni faashistii PP namoota 3 ajjeesuun tokko dhabamsiisuun himame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Gadda Sadaasa 2023 waraanni murna maafiyaa PP godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Sayyoo keessatti maatii tokko keessaa namoota 3 fi ollaa isaaniitti nama tokko qabuun 3 ajjeesuun tokko achi buutee dhabamsiisan. Halkan gadda namoonni 3 badii tokko malee ajjeefaman kunis Jiituu Darajjee nama umurii 24, Dinqee Beenyaa umurii 18, Tamasgeen Darajjee umurii 16 yoo ta'u, Misgaanuu Darajjee dargaggeessi umurii 28 du'ee fi jiraachuun isaa hin beekamin jira. Murni faashistii PP kun loltoota isaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessatti bobbaasuun gochoota badii raawwachaa jiraachuu kan nuuf himan maddeen hawaasni beekaluun itti ulfaachuun yaaddoon nageenyaa hawaasa gidduutti hammaachuu ibsu. Godina Bahaa Wallaggaa keessatti namoonni miidhaa fi xiinxalleeyyiin qaqqabsiisaa jiraniin hawaasni ajjeefamuu fi buqqa'uun bakka gaddiitti jabaate keessatti
Loltoonni Abiyyi Ahmed maqaa olaantummaa seeraa kabachiisna jedhuun lubbuu ilmaan Oromoo akka baala harcaasaa hidhaa fi qabeenya saamaa jiraachuu maddeen dabaluun itti himaniiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru Baayidenii fi Shiin dhimma daldala Taayiwaan hariiroo Ameerikaa fi Chaayinaa irratti roobii dhufuu wal arguun akka mari'atan miidiyaaleen gabaasan. Jaalboodee addunyaa waan qindeeffate qabam. Associated Press kaleessa akka gabaasetti pirezidaantii Joo Baayidenii fi pirezidaantiin Chaayinaa Shiin Jinping waggaa tokko booda roobii Kaalifoorniyaatti kan wal argan yoo ta'u, hooggantoota dinagdee gurguddaa qaban lamaan gidduutti dhimma daldala Taayiwaanii fi hariiroo USA fi Chaayinaa bifa guutuu ta'een bulchuu irratti ni mari'atu. White House torban hedduudhaaf Baayidenii fi Shiin walgahii tumsa dinagdee Eeshiyaa fi Paasifiik Saan Firaansiskootti geggeeffamu cinatti akka wal argan dubbateera. Garuu mariin kun hanga jala bultii walgahii sanbata eegaluutti gadi bu'eera. Barreessituun Pirees White House Kariin Jiin Paayir ibsa kennaniin hooggantootni kunneen barbaachisummaa sarara quunnamtii banaa eeguu itti fufinsa qabuu fi akkamitti dorgommii itti gaafatamummaadhaan bulchuu itti fufan akkasumas bakka fedhii isaanii wal simsiisutti waliin hojjechuu akka danda'an keessumaa qormaata biyyoota hawaasa addunyaa miidhaa jiru irratti ni mari'atu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa jimaata darbee ibsa kennaniin Shiin afeerraa Baayiden kibxataa hanga adoolessa waltajjii APEC irratti akkasumas walgahii USA fi Chaayinaa irratti akka hirmaatan ibseera. Qondaaltotni olaanoo bulchiinsa Baayiden lama ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin hooggantootni kunneen naannoo Saan Firaansiskoo Beeyitti akka walga'an dubbachuun sababa yaaddoo nageenyaatiin ibsa dabalataa kennuu didan. Walgahii kanarratti mormitootni kumaatamaan lakkaa'aman Saan Firaansiskoo irratti ni ba'u jedhamee eegama. Ministeerri maallaqaa Yaanet Yelenii fi itti aanaan muummicha ministeeraa Chaayinaa Liiving Kamisa darbee Saan Firaansiskootti kan wal argan yoo ta'u, Yelenii fi jimaata kaleessaa marii itti fufanii turan. Walgahiin Baayiden Shiin wantoota gurguddoo hedduu irraa kan hin eegamne yoo ta'u, garaagarummaan humnoota lamaan gidduu jiru akka hin furamnes beekamaadha. Kana amannaa jedhu qondaalli Baayiden gara dorgommii bulchuu wal dhabdee ittisuu fi karaaleen quunnamtii banaa ta'uu isaanii mirkaneessuu ilaalaa jira. Qondaaltotni kunneen akka jedhanitti Shiin dargaggeessa hoogganaa paartii kooministii ta'ee erga filamee booda daawwannaa jalqabaa gara Saan Firaansiskootti akka geggeessetti amanu jedhan. Garaagarummaan hariiroo USA fi Chaayinaa duraanuu wal xaxaa ta'ee waggaa darbe keessa qofa kan qajeele yoo ta'u, Beejingi to'annoo alergii aaraa USA teknooloojii sadarkaa olaanaa irratti taasifte irratti rifachuu Baayiden erga afuuffeen basaasaa Chaayinaa ardii Ameerikaa keessa darbee booda akka itti dhukaafamu ajajuu fi aarii Chaayinaan jalqaba bara kanaa pirezidaantii Taayiwaan Tsai Ing-ween USA keessa dhaabbachuun isaanii dhimmoota garaagarummaa isaanii ammeessaa jiran keessaa tokkodha. Chaayinaan odola Taayiwaan akka naannoo isheetti himatti. Baayiden dhiibbaa Chaayinaan Kooriyaa kaabaa irratti qabdu fayyadamuu irrattis dhiibbaa gochuu isaanii hin oolu. Yaaddoo guddaan kun kan dhufe yaalii misaayilaa pilaastikii Kooriyaan kaabaa taasistuu fi Piyongiyaangi meeshaa waraanaa lola Yuukireen keessatti Raashaadhaaf kennuu isheetiin dabalaa dhufe. Pirezidaantiin paartii Dimookiraatotaa Chaayinaan aangoo Iraan irratti qabdu guddachaa jirutti fayyadamte Teheraan yookiin bakka bu'oonni ishee tarkaanfii waraana Israa'elii fi Hamaas babal'isuu danda'u fudhachuu akka hin qabne ifa gochuu akka barbaaddus Shiiniin ni beeksu jedhamee eegama. Bulchiinsi isaanii Chaayinaan boba'aa Iraan guddaa kan bittu yoo ta'u, Iraan kan Hamaas deeggartu guddaa taate waliin walitti dhufeenya guddaa akka qaban amanu. Baayidenii fi Shiin yeroo dhumaaf gara waggaa tokko dura walgahii garee 20 Indooneeshiyaa Baalitti geggeeffame cinatti wal argan. Walgahii gara sa'a 3tti dhiyaatu kanarratti Baayiden kallattiin Chaayinaan gocha dirqisiisaa fi aggaammii dabalaa dhufe Taayiwaan irratti fudhachaa jirtu mormuun weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwattee fi dhimmoota biroo irratti mari'atanii turan. Walgahiin torban dhufu kan geggeeffamu yeroo Ameerikaan hariiroo USA fi Chaayinaa irratti bara rakkisaa ta'uu danda'uuf qophaa'aa jirtutti yoo ta'u, Taayiwaan baatii amajjii keessaa filannoo pirezidaantii geggeessuuf US immoo sadaasa dhufu filannoo pirezidaantii mataa ishee geggeessuuf jirtutti ta'u AFP, Al Jazeera, CNN, BBC, The New York Times fi kanneen biroo hedduun yaadota adda addaa kaasuun gabaasanii jiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.